ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالله وإنا إليه راجعون. كل نفس أهل إساء والرئيساء إلمان إساء أبوتا أبيروتا هند إساء حواسك إنك أسفل كولين جيران كولين جرو ديرتو في جباب دلي ولين الأمن هند ربي أوسا في صبري جميلة هاتنو في جنة ونجد أمكانوما Kabata ta'anyata duga wa fitan rahi edonuf kabata ta'anyata duga wa fitan rahi ya bicha kenya kabajani nuziha rubjicha asittar gamtani rabbina kaffalu galata kesani rabbina kaffalu galata kesani alhamdulillahi faru rabbi kanko kan wadin nuqabe edokeri ratti kan nuti qabanne sunna ergama rabbi nagaa fi rahmanni arrahaa jiraatu nabiyyil mustafa caalaa kalqii cufaa kabajamaa namaa jaalallee rahmaanii كبجمع نما جلال الرحمن حبيب المصطفى صلوات ربي والسلام عليه صلوات ربي والسلام عليه بغت جسني أرستوني لمن دعائين يقلا قمتشو كسني بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بغا والفوتني إسلتشو إسني فاتاو وايلا قمتشو ورا درارا إسني هاكنو ملكي جندلتشو إسني فاكنو ملكي جندلتشو بغا ولرجتني كرا حلالي دان ولت دفتني مئة بلتين كبدو كنو أرجتني جالل كنوسون دي ما فندرتي جالل كنوسون دي ما فندرتي وجود لي كتلي كان ربي جنما ولي في سنفلي ولرجن ملي انزران نجتن كنو ولرجتن شران كيسنتولي كنو ولرجتن شران كيسنتولي ولت دفتني تاتنما لما سديه في أفورين ترخلا الكاء سديه في أفورين ترخلا الكاء سديه في أفورين لهرا الكاء فرين كيسنا بايتو ولين هرا دجاجا فرين كيسنا بايتو ولين هرا دجاجا ربي فكلتا جلتا قمتشون زرادا هكا ربي كيساني سرتي اكدا دبرتينا مانادا سرتي جابيسي يا معازي كينيا دبرتينا مانادا سرتي جابيسي يا معازي كينيا هذا مناجتشون إزارتو وهندا غتوك الماني سيدان بريدي زرومنا كيسا سيدان بريدي زرومنا كيسا Atis ya hayati abba mana ke jabeesti haka isa eeggadhu ajaja isaa fudhu yoo inni aarisi atitti seeqadhu amalaan qabadhu yoo inni aarisi atitti seeqadhu amalaan qabadhu Waatiin akkana siin jedha onniin toosi malee tambiraan barbaaddu ati kennaa tooti caaltu waa hundaati si maleen bareeddu zuruun tiyya marti si maleen bareeddu zuruun tiyya marti Hayatis kemmette tole yaa mu'askoo anis sin jaaladha badhaasa zuruu koo kennaa ama si dhabuun fedhu hange zuruutiyya si dhabuun fedhu hange zuruutiyya Mu'az ni jedhee yaa hayati tiyyaa narraa yaadda hinii ani keeti yoomuma si argachuuf jecha zuruu too gadhiisee erga si argadhe dirri koo gadhiisee erga si argadhe dirri koo gadhiisee Rabbi isin gargaaree kunuu taatan tokko warra wal jaalatuuf ganamaaf galgala isinaa taasisu warra wal jaalatuuf ganamaaf galgala isinaa taasisu warri halaaliidhaan bultii ijaarattan bultii keessan cimsa jaalalaan jiraadha akka hin diigamne ajaja rabbiidha irratti hojjedha akka hin diigamne ajaja rabbiidha irratti hojjedha warri hin fuudhisi fuudha bultii ijaaradha bultiin halaaliidha haraamarraa isin bultiin halaaliidha haraamarraa isin fageessiti walakkaan imaanas gaafa si guutama walakkaan imaanas gaafa si guutama walaloo kiyyallee asitten tumuraa dogongora jiruuf afuunna lillaahi assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله
الله أكبر الله أكبر. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأعزاء، أيها الجمع الطيب المبارك، أيها الأساتذة والتلاميذ، كلكم أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا أستاذوان كينيا كالي في برتوان أرجي برتوان دين الإسلام أرجي دتشي كتاتا كلين كيسانو بغا سغنتا غمچو كنرتي ولرغنا جلقبا اتيانسوني كويان الله كويا غمچو كويا غرتيدا أدى جيچودا كيساو موازي في حياتي نغا جرما انترفيو غونا بودرا كويان الله كويا أداتي جيچود كناف نوي فيلي gammachuun ijoollee keenya gammachuu addaa ta'ee nutti dhagahama waan ta'eef nuuf illee guyyaa addaati. Akkasuma barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fil khayr isiniin jenna. Warri mushurroonni lameen illee egaa baga gammaddan baga rabbi isin jaare. Jaarmaa yeroo jennu jaarmiyaa agarteedha booda isaa mufii tokkoo fi hir'ina tokko hin qabne gammachuu malee gaddaa hin qabne jaarmiyaa agartee tawfiiqaa kagarteedha jaalalli daqiiqaa fi saatii fi sekandiidhaan garteedha isiniif da'amaa jiraatu rahmaan isiniif hataa'isu. Egaa ustaazni markaza kanaa ustaaz Abdulqaadir baga gammaddanii isinillee baga ilmaan keessan geessanii kennattanii heerumsiifattanii fuusifattanii isiniin jennaa keessanii illee rabbi nu haa gahu. Kanaaf hayya inshaallah egaan guyyaan kun guyyaa gammachuu ajaa'ibaati. Rabbiin akkasitti garteedha ijoollee kana walitti ijaaruudhaan sababa ta'ee asitti argamuun keenya hayaat hedduu biizii taatee jirti. Haga muwaaz kanallee waa silaa muwaaztuu laalchaanii biizii ta'ee jira kanas silaa fakkaata. Irra garuu hayaatumatu xiqqoo biizii na fakkaatti amma. Rabbi khayrii haa godhu inshaallah. Rabbi isin haa milkeessu, oliin isin haa guddisu, oliin isin haa tursiisu, umrii dheertuu oliin isin haa jiraachisu. Akhiraattis garteedhaaf firdaus al-a'laa warra waliin dhannamu alaa sururin mutaqaabiliina rabbiin isin haa taa'isu. Egaa ijoolleen ammoo sunaan faan jettee kaate tokko annan saalfadhaa na warra akka Abu Cinaayaa yookaan Ustaaz Mubaarak Fayii dhiibna lama ta'aa ciisaati meeqa ta'a kaa jedhan tokko akkasii alaa kulli haal wallaahi bultiin diin al-Islaam keessatti akka ajaa'ibaa kan nama gammachiisu kan garteedha imaan namallee akkuma walaloo keessatti obboleettiin keenya amaanuuf tuqxee kaate kan haalaan garteedha akhiraatti silaa garteedha rabbitti daran nama dhiyeessa bultiin jechuudha. Itti aansuudhaan arrallee duniyaatti illee gammachuu ajaa'ibaa gammada jedhan warri bultii ijaare. Kanaaf inshaallah ani xiqqoo kara san hin deemu. Kanaaf inshaallah رسول ربي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا جماعة درجكو في درجتي من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نمني قرتي سنرى بآدن دي بآسم بآدو ما بيك بآسم بآدو ما نمدن دي جيجو تاتا قرتي جرو كان قرتي لا نمني دن دي ga'umsi garteedha qabeenya qofa osoo hin taane sammuun isaa waa hubachuu, waa yaaduu, karoora qabaachuu, yaada garteedha buusanii gartee madaaluu beekuu kana fa'i.
waan biraa qofatti garteedha laaluun namni tokko tokko guddatee illee yookaan umriidhaanis gahee yaanni isaa gartee yoo kaayyoo hin qabaanne xiqqoo garteedha hirrinni numa jira jechuudha. Isa kanaaf jecha man istaxaa'a minkum alba'ata falyatazawwaj haa fuudhuu jedhan. Kanaaf rasuulli rabbiin illee qura'aana isaa keessatti وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله غني يوكان فقير مان اللي ركون اللي قرتيدا فودا في هيرو مرة نما بقجيسو هنكو وننا ملالو قبو ربين قرتي وعداسي نجرا وانتيدا بيو اللي قرتي هي ستا يو ركنا قباتا أنا تجرى غني يوم سا قرتي فوسيسا هيرمسيسا جرى ربين قرآن سا كيست تولا إسارة ربين قرتي رزقي اتبانا إنو ماو تجربة أقوم قرتي جربودا ديني كان كيستي نمني بولتي جاري ركات اللي هنجر نمني بولتي جاري وانا تنجرات الأبي بولتي نسادي قمي إنو منجر مالي بربي وعدا سينيجر لمينو درانو ربين نمرزق bakka lameenittuu garteedha walitti dhufuu baatan rizquma garteedha rabbiin jira qaddare وما من دابة إلا على الله رزقها ربين garteedha eenyuufuu gartee rizqii mataa isaa murteessee jira. Inni kun immoo daran rabbii waadaa seenee waadaa isaa san rabbiin hin faallessu akka ilma namaatii miti jechuudha. Ilmi namaa waadaa seene tokko diiguu danda'a bar. Rahmaaniin immoo khaliqni kan keenya garteedha rabbu samaawaati wal ardiin waa waadaa seene san homaa tokko gartee hin faallessu jechuudha. Kanaaf maaltu madaalamuu qaba? Abdallah kif TV'n banaadha maal taatan? Ayyee isa kanaaf jecha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti tunkahul mar'atu li arba'in jedhan dubartiin waa afurii fuudhamtii wanni ilmi namaa irraa laallatu xabiicatan wanni gartee namni ilaaluu danda'u waa afur garteedha ilaaluu danda'a. Waa afuriin madaala jechuudha. Namni tokko gaafa dubartii tokko fuuchuuf ka'u waa afuriin madaala. Tokko gosa isii ilaala. Gosti isii garteedha gosa gartee guddaa ta'uu akkasumallee roorrifame illee namni kun namni keessaa ogaa ganda tokkorraa ganda tokko faa gaafa deemu ajaa'iba nama dhageettii qabu faa laaleeti gosa kanarraan fuuchuu qaba. As keessatti gartee abbaa biyyaa ta'uun qaba jedhee waan akkasiifaa dubbata jechuudha. Kanaaf gosallee ni ilaala, bareedumallee ni ilaala, qabeenya isiillee ni ilaala, diinii isiillee ni ilaala jedhan. Gabaabinumaan sagantaan ustaazowwan hedduutu jirani. Kanaaf rasuulli rabbii maal jedhan? Fadfar bidaata diin kan garteedha diiniidhaan faayamte. Akhlaaqa diin al-islaamiin faayamte. Diin al-islaam garteedha kan isii jijjiire. Naamusa garteedha duudhaa islaamummaa kan qabattee garteedha lafaa kaate. Isii akkasii garteedha ilaalii madaalliin keessan ta'uu qaba sani ilaaliiti fuudhi jedhan. Kana yoon ta'an qabeenya kan filattu yoo taate rabbiin dhabama taasisuus danda'a. Taribati yadaa ka jedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Milkiin qabu jechuudha. Namni madaalliin isaa diin al-islaamiin madaaluu qaba jechuudha. Namni kennullee gaafa garteedha namni itti dhaqe maal ilaaluu qaba? Inni heerumsiisullee diin al-islaamiin madaaluu qaba jechuudha. Maaliif jennaan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam idhaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawwijuuhu. Gaafa isinitti dhufe namni isin diinii isaa jaallattanii fi amantii isaa irratti jabaa qur'aana rabbii ka jaallatu
masjidaan kan nagaa ta'e, kan garteedhaa sheekolii fi ulamaa'iidhaan gartee nagaa ta'e, kan garteedhaa hiriyaan isaa jimaa yookaan caatii kan hin ta'in, kan garteedhaa bakki inni ooluu fi oolmaan isaa garteedhaa bakka hin taane kan hin dhaabanne, oolmaan isaa bakka gaarii qofa ka dhaabbatu, hidhannoon isaa nama gaariitti kan hidhatu, diinal islaamii wajjin garteedhaa kan nagaa ta'e, nama akka kanaa akhlaaqni isaa duudhaa islaamummaatiin kan faayamee ka'e nama akka kanaa fazawwijuuhu jedhan, itti heerumsiisaa kennaafii jedhan. Kennuufis fuuchuufis maaltu barbaachisa jechuudha. Inni kennus inni fuudhus ulaagaan inni ilaaluu qabu diinal islaam qofa madaallii san irra kaa'uu qaba jechuudha. Qabeenya miti kan laaluu qabdu, gosa miti kan laaluu qabdu. Haraama jechaan jiru isiniif agaru. Haraama isiniin jechuu osoo hin taane garuu haraama jihaan ittiin ta'uu qaba. Homaa diiniin na yaachisuu bifa bareennaan diiniin si akka feete ataatu yoo kan jedhu ta'e haraamanni kun shakkuma tokkoon qabu. Diiniin isii gartee diinii irratti akka feete illee hataatu, nama feete illee hataatu, mushrika illee hataatu, bifti isii gaarii taanaan, qabeenya qabaannaan, gosa guddaa taanaan jedhee kana yoo kan madaalu ta'e kuni gartee haraama jechuudha. Walaakin diiniis garteedhaa irratti hin jabeessa. Aga tokko garteedhaa diinii illee ni qabdi. Kan inni madaalu gartee kanallee ilaaluu ni danda'a. Mirga qaba. Akka aadaatti garteedhaa xabi'aadhaan akkasitti namni ni ilaala. Shari'aadhaan maal laaluu qaba? Diinal islaam qofa madaaluu qaba jechuudha. Isa kanaafuu rabbiin garteedhaa silaa waadaa seenee jira waan ta'eedhaaf jaalala jidduu keessanitti garteedhaa rabbiin haa bal'isu, tawfiiqa garteedhaa rabbiin isiniif haa heddummeessu, yeruma kamillee gammachuu malee mufaatuu rahmaan isin haa baraaru. Ijoollee keenya arraa isin walitti dhufuudhaan hawaasa islaamaa caalamarra jiru kulliifuu furmaata kan taatan rabbi isin haa taasisu. Namni isin jidduudha argamu kan garteedhaa hawaasa islaamaa kana tajaajilu, hawaasa islaamaa ganda tokkoo miti yookaan gartee gootii tokko osoo hin taane kan caalamni islaamaa itti hafuura baafatu, kan namni gurra itti qabee dhaggeeffatu, kan islaamummaa kanaaf garteedhaa bu'aa buusu, biyyaa fi biyyeedhaaf kan faayidaa qabu nama akka kanaa gartee jidduu keessanii rabbi haa magarsu. Bultiin islaamummaan yoo ijaaramte asuma keessa garteedhaa waa hedduu jira. Caalimni as keessaa ba'a, daa'iin as keessaa ba'a, namni gartee muftiin adda addaa garteedhaa bakkuma kana jidduutti kanumatu sababa ta'e, sababa arra ijoolleen walitti dhufan kanatu sababa ta'e nama akkasii gadi nuu baasa jechuudha. Kan qura'aana rabbii baratu dhaloonni qura'aanaallee kanumaan gartee argama jechuudha. Dhaloonni qura'aana rabbii garteedhaa mataa ol qabachiisuu barbaadullee asumaa bahaa jechuudha. Isa kanaaf warri gartee inshaallahiyyee kanaaf inshaallah sagantaa kiyya isaatiin deemaa jira waan ta'eedhaaf rabbi isin milkeessu, rizqii halaalaa garteedhaa rahmaan isinitti haa dhangalaasu, jaalala garteedhaa isiniif jidduu keessanitti garteedhaa rabbiin gadi haa dhaabu. على هذا القدر أكتفي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم